Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mohaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'ana Mohaa Oromooti hammadhuma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Boonzoonii giddu galeessaa Kaabalixa Shaggar tarkaanfii ilaalessa waraana Bilisiginaa irratti fudhatee akka jirus ibsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Boonzoonii giddu galeessaa Kaabalixa Shaggar Cibraa Meettaa Bargaa humni furgaatuun Laga Mogor magaalaa Aldoo keessatti humna diinaa sakattaa bootifammoo deemtu woboonitti marsuudhaan akka hin dandamannetti haleeluudhaan humna diinaa 43 olammoo battalatti yoo ajjeesu hedduu ammoo maluudhaan adabee jiraachuudhaa fi meeshaalee hedduus irraa hiikkatee jiraachuu ajajaa woboo naannichaatis ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon tarkaanfii ilaalessa humna mootummaa gubbatti fudhachaa jiruun humnoota mootummaa 100 lakkaaman kan barbadeessee fi kanneen ammoo 1000 lakkaaman hojiin alas godhee akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon humna mootummaa biyyaa madiin bobbaafaman 20 ol guyyaa kaleessaa kan boojii ammoo kan mul'ise yommuu ta'u lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaattis lolli jabaan ammoo adeemaa kan jiru yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachuus himaa jira. Jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa akkasuma lixa Oromiyaatti humnoonni mootummaa baay'inaan kan bobbaafaman waraanni bilisummaa Oromootis ammoo humni haaraan bobbaafamaa kan jiru waluma dura dhaabbachuudhaan wal balleessaa akka jiraniif waraanni bilisummaa Oromoodhaa ammoo kokkee qabaa akka jiruu fi injifannoo guddoo gonfachuudhaan humna mootummaarra hedduus boojii hedduu isaanii ammoo barbadeessuun bakka awwaalchaa gaffageessi akka jiruu fi hidhannoo sammuu gurguddoo irraa hiikkatee akka jirus waraanni bilisummaa Oromoodhaa himaa jira. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa gama kaaniin kibbaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti argaman humna diinaa kana biyyaa madiin bobbaafaman 100 lakkaaman barbadeessan jechuudhaanis torbee kana keessa himaa jiru. Waraanni Yukureen gabaasa isaa guyyaa keessatti saa 24 darbe xiyyaarota waraanaa 4 helikoophterota 3 fi gama kaaniin dirooniiwwan hedduu kan Raashiyaa kuffisee akka jiru beeksisee jira. Ittuma dabaluudhaanis ammoo haleellaan jajjabaan buufataalee waraanaa Raashiyaa fi mana kuusaalee isaanii irratti ammoo raawwachuudhaan sirna dhiyeessii deeggarsa ammoo jalaa gufachiisee akka jirus waraanni Yukureen himee jira. Humnoonni Raashiyaa Yukureen keessatti lafa haaraa akka hin to'annee fi kanuma ammaan dura qabatanitti ammoo daangeffamanii jiraachuun illeen gabaafamaa jira. Humnoonni Raashiyaa manneen jireenyaa bu'uuraalee misooma hawaasaa bakkeewwan sagadaa fi kaanis ammoo haleeluudhaan buufatarraa ammoo haleellaa haaraa raawwatan godhachaa jiru jedhan waraanni Yukureen ammoo iyyoo himan hamileen loltoota Raashiyaa gabbuu akka jiruu fi ammoo ajaja hogganoota isaaniitti illee fudhachaa akka hin jirre qondaaltonni waraanaa ammoo Yukureen illeen himaa jiru. Paartiin Bilisiginaa korata yeroo jalqabaatiif gaggeeffataa jiruun waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru. Sababni ejjennoo adda bilisa baasa uummataa Tigraay kan TPLF irraa kan ka'een uummanni Tigraay aarsaa guddaa baasaa jiraachuu ilaalcha keessa galchuudhaan waraana kanatti ammoo xumura gochuudhaaf filannoo karaa nagaa jiru kamiyyuu ammoo akka fayyadamus waliigaltee irra ga'u Bilisiginaan beeksisee jira. Paartiin biyyaa bulchaa jiru paartiin Bilisiginaa yookaan ammoo kan badhaadhina jedhee of waamu kana kan ji'a ammoo sanbata kaleessaa korata jalqaba gaggeeffataa jiru ilaalchisee ammoo dhimmoota irratti mari'atame irratti ammoo ibsa yeroo kennetti ture. Paartichi korasaa ammoo jalqaba guyyaa lammaffaa irratti Abiyyi Ahmad pirezidaantii paartichaa obbo Dammaqaa Mokonnoonii fi obbo Adam Faaraa ammoo pirezidaantota itti aanoo gochuudhaan filachuus beeksisee jira. Itti gaafatamaan hariiroo uummataa fi idil addunyaa ammoo dhaabichaa Biqilaa Hurrisaadhaa ibsa ammoo kennaniin karaa nagaa ni jira jedhanitti ammoo gargaaramuudhaan rakkoo kana ammoo furuun akka irraa eeggamus waliigaltee irra gaamuu isaatis beeksisanii jiru. Dr. Biqilaa Hurrisaa ammoo ibsa isaanii kanaan waraana kaaba Itoophiyaatti hidhate kana keessatti ammoo sababbii ejjennoo TPLF irraa kan ka'e uummanni Tigraay gatii guddaa baasaa jiraachuu isaa ammoo ilaalcha keessa galee paartiin badhaadhinaa yookaan ammoo kan Bilisiginaa waraana kana ammoo dhaabuudhaaf karaa nagaa xumura ammoo itti gochuudhaaf akka hojjetu waliigaltee
waliigaltee ragaamuu isaatis dubbatanii jiru. Durataan dhaaba TPLF yookaan ammoo hoogganaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kanaan dura ammoo gaaffii fi deebii BBC News Hawar waliin ammoo taasisan irratti marii karaa gamtaa Afrikaa mootummaa gamtoomanii fi Kiiniyaatiin ammoo taasifamaa jiraachuu ibsanii kan turan. Mariin dippiloomaasiidhaa kan kallattii hin ta'in kun ammoo gaggeeffamaa jiraachuu isaatis erga hime. Joonni muraasni ammoo kan lakkaa'aman ta'ullee bu'aa qabatamaa haga ammaattis hin mul'ifne. Paartiin Biltsiginnaa nagaa buusuudhaaf uummanni Tigraay ammoo aarsaa kafalaa waan jiruuf warra Tigraay wajjin guutumatti araaramuu qabna jechuudhaan araaramuu ammoo akka filatan ifattis labsanii jiru. Lolli kaabaa dhaabbate kan jaamees ammoo gama daangaa naannoo Affaarii fi gama daangaa naannoo Amaaraatiin adeemaa kan jiru yommuu ta'u TPLF ammoo yeroo harka itti laachuu didde kanatti ammoo maqaa araara jedhu mootummaan Biltsiginnaa TPLF itti harka laachuudhaaf waan deemu fakkaata. Walumaa galatti ammoo qondaaltonni mootummaa naannoo Tigraay gama isaaniitiin daandii gurguddaa deeggarsaa kan mootummaan naannoo Affaarii fi mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa wajjin ta'uun cufsiise bansiisuuf jirra jechuudhaan ammoo dhaadachaa jiru. Humni mootummaa naannoo Tigraay gama daangaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Affaaritti ammoo bobbaafamaa jiraachuun isaatillee kan himamu gama daangaa naannoo Affaar kanaan ammoo humna waraana Shaabiyaa rukutaa jiraachuun isaatillee himamaa jira. Humni TPLF humna haaraas leenjisaa jiraachuudhaa fi kan leenjise ammoo bobbaasuudhaan daangaa Tigraay eegaa jiraachuus ammoo kan himan qondaaltonni Tigraay ammallee haga ammaatti waan Biltsiginnaan dubbatte kana gubbattis waan jaan hin qabani. Kanaan dura ammoo Geetaachoo Raddaa kan dubbii himan dhaabichaa humni TPLF daandii cufame saaquuf jirachuun dubbatanii turanii. Deeggarsi qabuuf jirachuudhaan ammoo kan dubbanne turre haga ammaatti Tigraay siin galle jechuudhaan ammoo kan dubbatan Dr. Dabratsiyoonii fi gama kaaniin Geetaachoo Raddaadha. Deeggarsa danqaa kan jiran mootummaa naannoo Amaaraatii fi gama kaaniin mootummaa naannoo Affaar jechuudhaanis himatanii turanii. Akka miidiyaaleen Ameerikaa gabaasanitti Chaayinaa Raashiyaa Yukureen weerartee yoo deeggarte gatii jabaa baasti jette biyyi Ameerikaadha. Qondaaltonni Ameerikaadhaa maqaan isaanii hin beeksifamne miidiyaalee garagaraatti akka himanitti Raashiyaan erga weerara eegaltias Chaayinaa gargaarsa waraanaa gaafatte jedhan. Imbaasiin Chaayinaa Waashingitan jiru ammoo garuu dhimma kanas akka hin beekne himee jira. Akeekkachiisni kun ammoo kora Ameerikaa fi Chaayinaa wiixata har'aan tanaa Roomatti adeemsifamuudhaaf dursee kan dhagahamedha. Erga waraanni jalqabee Chaayinaan michuu ishee yeroo dheeraadhaa Raashiyaadhaaf deeggarsa yaadaa taasisaa kan turte yommuu ta'u gargaarsa waraanaa yookaan ammoo dinagdee akka gootu garuu ammoo wanti ifatti beekamees hin jiru. Haa ta'u malee ammoo miidiyaaleen garagaraa qondaaltota Ameerikaa maqaa kaasuudhaan Raashiyaan dhiyeenya kana ammoo Chaayinaa diroonii dabalatee deeggarsa waraanaa biroo ammoo gaafattee jirti jedhan. Chaayinaan ammoo gaaffii deeggarsa waraanaa kanaaf ammoo maal akka deebistes hin beekamu jedhan. Gaaffii fi deebii CNN wajjin ammoo godhaniin gorsaan nageenya biyyoolessaa Ameerikaa Jake Sullivan Chaayinaan ammoo Raashiyaa yoo deeggarte qoqqobbii cimaan akka irra kaa'amu kallattiin itti himamee jira jedhan. Raashiyaan qoqqobbii dinagdee irra kaa'ame irraa ammoo biyya yeroo rakkoo itti hirkattu eessaayyuu akka argattuus hin eeyyamnu jettee jirti biyyi Ameerikaadha. Hoogganaan biyya Raashiyaa Vladimir Putin ammoo weerara otoo hin raawwatiin dura waa karoorsaa akka ture Chaayinaan beekti turte jedhan. Hamma kana ammoo akka ta'uu danda'us hin beekanayyuu malee kan jette biyyi Ameerikaa sababni isaa Putin ammoo akkuma warra Awurooppaa sobe isaanis ammoo sobee jira jedhan. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Ameerikaa Saaliivaan qondaala olaanaa miseensa qaama murtoo kennuu fi hoogganaan komishinii haajaa alaa giddu galaa Yaangi waliin ammoo wiixata har'aan tanaa Roomattis wal argu. Reuters ammoo qondaala Ameerikaa maqaa isaa yeroodhaan Saaliivaan walgahii Roomatti adeemsifamuun ammoo Chaayinaa yoo Raashiyaa deeggarte gatii akka itti baastus itti himu jedhan. Chaayinaan hamma yoona ammoo weerara Raashiyaa balaaleffachuurraa of qusattee jirti. Chaayinaan inumayyuu ammoo yaaddoowwan nageenya Mooskoo kaan ammoo Raashiyaadhaa akka qoosaattis ilaalamuu hin qaban jettee jirti. Miidiyaalee fi qondaaltonni mootummaa Chaayinaa lola Raashiyaan ammoo raawwatte kana opereeshinii waraanaa addaa jechuun ammoo darbee odeeffannoo sirrii hin taane ammoo irra deebi'aa turani. Chaayinaan gama biraan ammoo walabummaa Yukireeniif deeggarsa hin sochoone akka qabdus himtee jirti. Nagaa fi waamicha ammoo taasisuunis waraanni kun dippiloomaasiidhaan akka goolabamus ammoo gargaaruudhaaf qophii ta'us himtee turti. Biyyoonni baay'een ammoo lola Raashiyaan bante kana dhaabsisuudhaaf kana caalaa gochuu dandeessi jechaa jiru. Humni keessan meeqa? Haciroo baataniin kan mas dhuftaniin garaagarummaa qabna gaama garaagarummaa miti walii gala namni as dhufeen poolisiin ni jirti.
Orang itu federal polisi. Andurmo, wanita. Makalaka duran mulai sendiri. Samboda rako nani wanita ini. Ola itu yang gitu. Amun dah balik. Amma